Impaayera Itoophiyaa keessatti waggoota dheeraa fi jaarrata hedduuf dabaa fi dhiittaa sirna namoomaa jala turus qabsoon inni abbaa irrummaa balleessuu fi dimokiraasii sirna gadoomaa biyyattii sana irratti gadi dhaabuuf taasise qabsoo salphaa hin turre. Sirni biyyattii mootota abbaa irree habashootaan barootaaf ture sababa olaantummaa gartuu tokko qofaaf kabaja laachaa tureen hojiin isaan fedhii gartuu biyyattii guututti waliin ga'uuf gara jabinaan hojjechaa turan madaa hin qoorre cimaa ta'ee sabaa fi sablammoota biyya sanaa galmee seenaa guddaa irratti galmaa'eeti jira. Dhiibbaa fi gidiraa saboota biyyattii irratti gara jabinaan wal duraa duubaan geggeeffamaa tureen sababa haala qubsumaa fi leecalloo guddaa qabaachuutiin kan akka saba Oromootti gatii qaalii kanfale hin jiru yoo jenne soba hin ta'u. Addatti humna guddaa fi baay'ina uummataa akkasuma immoo utubaa dinagdee biyya sanaa qabeenya Oromoo waan ta'eef humna Oromoo kallattii hundaan dadhabsiisuuf golaa fi goolloo Oromoo keessatti ta'eewwan raawwatamaa turan waan hin irraanfatamnedha. Haa ta'u malee Oromoon gaafuma eenyummaa seenaa duudhaa lafaa fi qabeenya gumbii saamamee dararamaa ture sanas qabsoon isaa diinaqee isaatti qabeenyaa fi eenyummaa isaa salphise qofa irratti osoo hin taane mootota nama nyaatoo fi gara jabeeyyii saboota biyyattii irraa fonqolchuun kabaja namummaa uumaa ganamaatiin dhalli namaa biyya sana keessatti akka jiraatuuf qabsoon Oromoon ce'umsa sirna ittiin bulmaata isa ganamaa biyyattii dhaalchisuuf taasise kan lafaa fi waaqni ragaa bahuudha. Qabsoo baroota hedduuf taasifamaa ture keessatti Oromoon xumura abbaa irrummaa fi jijjiirama sirna dimokiraasii fiduuf fiixee gaafa gahu tooftaalee garaagaraatiin qabsoon isaa butamaa ture. Duubatti deebinee tokko lama jennee seenaa butamiinsa qabsoo Oromoo fi tooftaalee gowwoomsaa qabsoo Oromoo seenessuuf yeroo bal'aa waan barbaaduuf qophii keenya har'aa keessatti kutaa tokkoffaa ganamiinsa qabsoo uummata bal'aa fi dargaggoota Oromoo 2013 hanga har'aa ture waggoota muraasa uf duubatti deebinee akka gurraaf tolutti qindeessinee wal yaadachiisna. Qophichi qophii meeluu seenaati. Qophii kana qindeessuun kan isiniif dhiyeessu an Jamaal Xaahiri gama ogummaa teknikaatiin Abdii Jamaaltu nafaana ture. Hanga dhuma qophii keenyaatti dhangaa keenya dhandhamaan affeerraa keenya. Erga mootummaan dargii biyya gadi lakkisuun teessoo isaa Zimbaabuwee godhate 1980 booda gartuuwwan siyaasaa biyyattii kanneen Mangistuu Hayilemaariyaam irratti qabsaawaa turan kanneen tumsa waloo qabanii fi hin qabnes walitti dhufuun haala bulchiinsaa lafa qabsiisuuf dirqaman. Isaan keessaa murna guddaa kan qabu adda bilisa baasaa uummata Oromoo fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay turan. Isaan lameen gareewwan sabaa fi sablammii siyaasa biyyattii keessatti taasisaa turan dabalachuun barcuma walii firuuf dirqaman. Yeroo sanatti humna guddaa fi barcuma olaanaa kan argate adda bilisa baasaa uummata Oromoo yoo ta'u gartuun adda bilisa baasaa uummata Tigraay humna Oromoo irraa sodaa addaa waan qabuuf shira shiruu eegale. Shira sanaanis yeroo gabaabaa keessatti qabsaa'ota Oromoo hedduu lubbuu hobbaasee hedduu biyya baqachiisee hedduu achi buutee dhabamsiisee mooraa qabsoo Oromoo keessatti rifaatu guddaa uume. Humna sodaa irraa qabu waan danda'uun karaa irraa erga maksee booda booji'amtootaa fi namoota amanu maqaa Oromootiin gurmeessee gammoojjii Tigraay Shiree keessatti maqaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo jedhuun gurmeessuun gara uummataatti fide. Gartuun isaan hundeessan kun garuu yaada adda bilisa baasaa uummata Tigraayin biixilamtan uummanni Oromoo jedhuun hin fudhadhu an dhaaba qabsaawee qabsoo kiyyaan mul'adhe jechuun falma isaa taasisa. Kanas ta'ee sana yeroo gabaabaa booda maqaa FDR'n olaantummaan gartuu adda bilisa baasaa uummata Tigraay jalatti kurfeeffamuun tarsiimoo ce'umsaa turtii aangoo lafa qabsiisuun tooftaalee gargaraan waggoota 27 oliif akka barbaadanitti biyyattii goolaa turan. Turtii waggoota baay'ee kana keessatti maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin wanti qabsaa'ota Oromoo dargaggoota Oromoo fi tokko tokko dhala Oromoo irratti murna TPLF fi ergamtoota isaan biixilataniin raawwatame manni Oromoo haala kaa'u. Sadarkaa qondaala sirna isaanii irraa hanga uummata bal'aatti sabboontota ija shakkiitiin ilaalan irratti targaa maqa balleessii fi adda bilisa baasaa uummata Oromootiin dabni hojjetamaa ture madaa hin fayyinne ta'ee galmaa'eetii jira. Akkuma fedhiin aangoo isaanii dabalaa fi dinagdee biyya sanaa dhuunfachaa dhufaniin
murteewwan uummata Oromoo dallansiisan tokko tokko mul'achuu eegalan. Murtee sana keessaa tokko magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinnee irraa gara Adaamaatti deebisuuf yaaliin taasifamee mormii uummataatiin fashalaa'e isa hangafaati. Yeroo sana irraa eegalee gaafileen Oromoo babal'achaa dhufe. Bara 2013tti barattoota Oromoo yuunivarsiitota naannolee Baha Oromiyaa, Giddu Galeessaa fi Liixa Oromiyaa tokko tokko keessatti gaafileen mirga afaanii, haqummaa Finfinnee fi mirga abbaa biyyummaa Oromoo cimee itti fufe. Sochii sana keessatti barattoota hedduutu lubbuu qaalii deebii hin qabne itti gabbare. Ilmaan hiyyeessaa hedduutu ifaajee waggaa meeqaa itti dhabee mooraa keessaas ari'atame. Qabsoon bifa sanaan barattoota Oromootiin eegalame suuta suutaan gara kolleejjoota naannolee Oromiyaa manneen barnoota sadarkaa lammaffaa hanga manneen barnoota sadarkaa jalqabaatti diriiruu eegale. 2014 qabsoon barattoota Oromoo qofa addatti gatii kafalchiisaa ture gara uummata bal'aatti babal'achuun barattoonni manneen barnoota sadarkaa lammaffaa, barsiisonni, daldaltoonni, jiraattonni magaalota Oromiyaa tokko tokkos ifatti qabsoo dabaa haqummaa kanatti dabalamuun qabsoon haqaaf taasifamu ititee akka itti fufu taasifame. Qabsichi kutaalee Oromiyaa keessatti sirna abbaa irree kokkee qabee gara Oromoota biyyoota Ormaa jiraatanitti ce'uu eegale. Hayyoonni, beektonnii fi quuqamtoonni uummata keessaa fi alaan wal quba qabaachuu eegalan. Hafuurri tokkummaa Oromoo dhokatee tures haaratti deebi'ee urgaafuu eegale. Bitootessa tokko 2014 Oromoon olaantummaa diinaa cabsuu fi sagalee walii isaa dhaga'uuf yaada buusee baasaa tureen miidiyaa haaraa tokkoon yooyyaa waliin jechuu eegale. Innis OMN Oromiyaa Miidiyaa Niitoorkiidha. Hundeeffamuun OMN sagalee Oromoota idil addunyaa gaaddisa tokko jalatti walitti fide. Bukoo shiraa fi sharrii sirna biyya hoogganuu dirretti saaxiluu eegale. Carraa kanaan yaada hayyoota Oromoo alaa fi keessaa walitti fiduun tarsiimoo qabsoo Oromoo bocamee uummata Oromoo biraan gahuu keessatti shoorri OMN bahate kan irraanfatamu miti. Qabsoo 2014 hanga 2018 sirna wayyaanee fonqolchuu keessatti taasifameen Oromoon miidiyaa kana akka sagalee uummataa qofatti osoo hin taane akka ilma isaatti mararfataa ture. Har'as itti jira. Kutannoo hooggansaa fi tumsa uummata Oromoo bal'aatiinis dhagaa itti darbatamaa ture hedduu dandamachuun laafa yaadee qaqqabuu danda'eeti jira. Bara 2014 qabsoon dargaggoota Oromoo muraasaan jalqabame 2015tti humna guddaa dhaamsuu hin dandeenye ta'ee gola Oromiyaa cufatti firii godhatee daraare. Sochii kana doorsisaa fi akeekkachiisaan goola beetti gochuuf sadarkaa biyyaa fi sadarkaa naannoo Oromiyaatti hojiin dabballoonni sirnaaf ergaman uummata irratti raawwachaa turan daranuu qabsoo finiinse malee fala ta'uu hin dandeenye. 2016 ammoo humni dinagdeen biyya dhuunfatee dorgommii dinagdee keessa lixe lafti Oromoo waggoota 20 oliif qircataa turan waan garaa isaan hin gahiniif maqaa liizii magaalaa Finfinneetiin godinaalee naannoo addaa magaalaa Finfinnee jala galchinee daranuu isin qananiisna yaada jedhuun miidiyaa harkaa qaban cufaan lallabuu eegalan. Duulli haaraan maastar pilaanii liizii addaa magaalaa Finfinnee kun qabsoo baroota darban kutaalee Oromiyaa cufatti babal'ataa ture daranuu abidda jala shiduu taasise. Yaaliin mootummaa wayyaaniitiin godinaalee addaa magaalaa Finfinnee jala galchuutiin labsame Oromiyaa keessatti daangaa hanga daangaatti fincila addaatiif waan isaan saaxileef yaaliin doorsisaa miseensota wayyaanee fi OPDOtiin taasifamaa ture kan irraanfatamu miti. Sana keessaa humna qabsoo Oromoo fi awwaalcha sirna wayyaanee jedhamee Oromoota biratti bara baraan kan yaadatamu yaada abbaa Isaayyee isa likkii isin galchina jedhu ture. Yaaliin doorsisaa kun fala kan fide osoo hin taane daranuu abidda biraa isaanitti qabsiisuun yaada maastar pilaanii harka micciirsuun akka haqan dirqamsiise. Suutuma suutaan qabsoon Oromoo guddachaa gaafa dhufu ilaalchi qabsoo sabichaa gara yaadrimee guddicha abbaa biyyummaa lafaa fi qabeenya isaatti tarkaanfate. Onkoloolessa 2016 ayyaana irreechaa irratti yaadrimeen qabsoo sabichaa guddachaa dhufe dargaggoota Oromootiin sirni kun akka nurraa bu'u nu ga'a yaada jedhuun mootummaan sirna faashistii wayyaanee guyyaa tokkotti dargaggoota shamarran hawwataa fi manguddoota hedduu humna qilleensaan rasaasaa fi gaazii imimmaansu itti roobsuun lubbuu qulqulluu sirna kabaja ayyaanaa fi agarsiisa eenyummaaf haarsaditti walitti qabamte 800 ol lubbuu hobbaase. Ta'ee sana keessaa dhaadannoon daawun jedhamu ashaaraa qabsoo sabichaa ta'ee ol kaa'ameeti jira.
sababa dallamsuu dhumaatii Oromoota kanaanis kutaalee Oromiyaa cufa keessatti miidhaan qabeenyaa fi lubbuu dhala namaa irra gahe waan salphaa hin turre. Sababa kanaanis dargaggoonni hedduun adamsamanii yoo ajjeefaman hedduun manneen hidhaatti guuramanii hiraarfamaa turan. Warri akka carraa ta'ee miliqe hedduun baqachuuf yoo dirqaman hedduun isaanii soora qurxummii galaana diimaa Meeditiraaniyaanii fi soora biyyee gammoojjilee ormaa ta'anii hafaniiti jiru. Madaa kana keessaa harka 90 ol kan qooda qabu OPDO akka ta'ettis uummanni Oromoo waliif gala. Baaburri qabsoo Oromoo alaa fi keessaan wal utubee imala isaa eegale jabaachaa gaafa dhufu 2017 sabboontonni Oromoo fi qondaalonni sirna sanaaf hojjetan kanneen yaanni fuulduree imala qabsoo sabichaa galeef hedduun gaara jalaan gaara qabsoo Oromootti makamuu eegalan. Erga pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Muktaar Kadir aangoorraa kaafamee booda namni haaraan fincila kana ni dhaamsa jedhamee gara aangootti fidame obbo Lammaa Magarsaa ture. Lammaan akkuma gara aangootti dhufeen yaadota onnachiisoo imala qabsoo Oromoo dirreetti dubbachuu eegale. Dubbiin Lammaa kun mooraa qabsoo Oromoo keessatti sodaa fi ija shakkiitiin ilaalamuu eegale. Gareen tokko jabina Lammaa fi sabboonummaa isaa yoo lollisu, gareen tokko ammoo sakallaa qabsoo Oromootti ergame jechuun yaadotni falmisiisaan facaafamaa turan. Yaadota obbo Lammaa sana keessaa tokko ummata miliyoona 60 qabannee maaliif mogoleen akka nu kirkirtu naaf hin galu. Dargaggeessa Oromoo miliyoona 5 diinumfattee eenyu bulchuu deemta? Gooftaan keenya ummata keenyaa fi yaadotni onnachiisuun hedduun obbo Lammaa irraa gara ummata Oromootti fugurgiifamuu eegalan. Yeroo booda sadarkaa Oromiyaatti gareen lama uumaman. Gareen tokko warra kufaatii TPLF hin barbaannee fi kufaatiin isaanii balaa hamaa qabatee nutti dhufa jedhanii sodaa qaban yoo ta'an, gareen lammaffaan Lammaa warra carraa argametti fayyadamanii qabsoo uummataatti dabalamuun olaantummaa biyyattii harkatti galfachuuf hawwii qaban turan. Yeroo kanatti humna guddaa fi jabaa akka sibiilaatti biyya sana keessa sodaatamuu fi kabajamu kan eegale dargaggoota Oromoo fi shamarran Oromoo kanneen moggaasa maqaa qeerroo fi qarree jedhu argatan ture. Abdiin jijjiirama sirna abbaa irrummaa gara demokraasii taasisuu danda'an jedhamus dargaggootaa fi shamarran Oromoo irra kaa'ameeti ture. Hayyoonni Oromoo biyya keessaa fi alaas qabsoon dargaggoota Oromootiin taasifamaa ture. Tiim OPDO haaraa walitti guduunfuun fincila xumuraa gabrummaatti goolaba akka godhuuf hojiin hojjetaa turan uummanni bal'aan sodaa garee Tiim Lammaa irraa qabus akka hir'isuuf haala mijeesse. Dargaggoonni hedduunis Lammaa faana dhaabbachuun sirna wayyaanee goolaba itti godhuuf hirriba malee hojjechaati turan. Bara 2018 gara jalqabaa siyaasaan biyyattii akka malee waan raafameef biyyattiin afaan qilee geesse oolchuuf mariitti seenuuf waan dirqamaniif paarlamaa biyyattiitiin sagaleen irratti kennamee mariitti akka seenamuuf murtaa'e. Garuu gartuun TPLF waan itti aanee dhufu waan beekuuf jaboo gammachuu hin qabu ture. Warri Amaaraas qabsoo taasifamaa ture keessatti Oromoo faana firooma siyaasaa harka lafa jalaan jabeeffachaa waan tureef Oromoon dhiibbaan irratti uuma jedhee sodaa waan hin qabneef jijjiiramicha akka dhufuuf tumsa gochuu eegale. Hawwii jijjiiramichaa olaantummaan hoogganuu fi dhiibbaa uumuu qabaatanis humna qabsoo qeerroo waggoota 4 duraa keessatti sirriitti waan hubataniif hangas maraa waan garaa isaanii ibsachuuf hin carroomne. Yeroo booda naannoleen hunduu bakka bu'aa isaanii dhiyeeffachuun yaada Muummichi Ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleeny bakka kaasuuf irratti waliif galame. OPDO'n miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa kan ta'an Dr. Abiy Ahmad ariitiidhaan filachuuf of qopheessite. Akka seera Itoophiyaatti muummichi ministeeraa ta'uu kan danda'u miseensa mana marii bakka bu'oota uummataa fi sadarkaa naannoo isaatti hoogganaa dhaabaa nama ta'edha. Sababa sanaaf yeroo gabaabaa keessatti obbo Lammaan bakka isaanii hooggana dhaabaa lakkisanii fi Dr. Abiy Ahmad muummicha ministeeraa taasisuuf qopheessan. Yeroon kun qabsoo Oromoo keessatti yeroo hamaa fi jabaa ture. Ebla 2018tti biyyattiin muummicha ministeeraa haaraa dhiigaa dargaggoota Oromoo 6,000 siquun teessotti ol baaste. Bakka kana ga'uuf lafee dargaggoota Oromoo kumootatu itti cabe, dhiigaa kumootatu itti dhangala'e. Carraa kanaanis dargaggoonni Oromoo kumoota hedduutti lakkaa'amanii fi namoonni siyaasaa hedduun mana hidhaa irraa gadi lakkifaman. Dhaabbilee siyaasaa biyyaa dhiibaman hedduunis gara biyyaatti akka deebi'aniif yaamichi dhiyaate. Gareen muraasni yaadicha kana ija shakkiitiin ilaalanis muraasni awwaachuun gara biyyaatti deebi'uu eegalan. Galmeen shororkeessummaa murnaa fi miidiyaalee irratti maxxanfamee ture hedduunis akka ka'u taasifame. Lammiileen biyyattii hedduunis sirna abbaa irrummaa irraa gara dimokiraasiitti ceenee yaada jedhuun
ililchan. Hayyoonni Oromoo fi xiinxaltoonni siyaasaas jijjiiramni kun dhiiga ilmaan keenyaan dhufe hanga lafa qabatutti haa utumnu yaada jedhuun yaamicha waliif taasisan. Wanti Afrikaa hin barakattu. Yeroo muraasa booda waan faallaattuu mul'achuu eegale. Oromoon akka gadaantummaa fi Oromummaan akka gadaantummaa fi dhiphummaatti labsamuu itti fufe. Dargaggoonni hedduun ajjechaa kalee irraa hafanii jijjiirama jedhameen manneen hidhaarraa bahan hedduun balaaleffatamuu eegalan. Hedduu isaanii horii fi doorsisaan afaan qabachiisuuf yoo yaalan dargaggoota kumootatti lakkaa'amu kanneen fedhii sirna duraa dhaabbatan ammoo walitti funaanuun irbaata rasaasaa taasisan. Oromummaan gara teessootti ittiin ol bahame tuffatamee sirni lummuxummaan dhiiga saboota biyyattii xuuxaa as gahe leellifamuun itti fufe. Akka sanatti baaburii abdii dimokiraasii dargaggoota Oromootiin biyyattii irratti dhufe daandii irraa maqee wareegama hedduu har'as biyyattii kafalchiisuu irratti argama. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo qophii keenya har'aatiin gantummaa fi buutamiinsa qabsoo haqaa dargaggoota Oromoo waggoota 4 darban keessatti taasifame keessattuu 2014 hanga 2018 keessaa muraasa isi yaadachiisuu yaalle. Seenessi kun bal'aa ta'us muraasuma keessaa waan qabanneef bakka har'a irratti dhaabne eegallee kutaa lammaffaa isaa torbaan qabannee dhiyaanna. Warra torbaanii nu haa godhu nagaatti.